Jootti kaabinoonni PP maqaa waajjira nageenyaa boba'aa bittu jedhuun uummata saamaa jiraachuun beekame. Gabaasa qindaa'eef Jalwabii biyyaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Najjoo bulchiinsa magaalaa Najjoo keessatti kaabinoonni PP maqaa waajjira nageenyaaf boba'aa binna jedhuun uummata magaalichaa gowwoomsuun boba'aa maaddiyyaa magaalichaa keessaa baasuun abbaa qabeenyaatti kennanii gatii duraan turetti dabaluun daldalchiisanii uummata saamaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni himanitti kaabinoonni PP maqaan isaanii Lijaalem jedhamu hoogganaa waajjira nageenyaa aanichaa fi kantiibaa magaalichaa Galiilaa kan jedhamu waliin ta'anii boba'aa maaddiyaa magaalichaa keessaa baasuun abbaa qabeenyaa magaalichaa nama maqaan isaa Waajjira Hundasaa jedhamutti kennuun boba'aa gatiin isaa kanaan dura leetiriin tokko qarshii 800 ture qarshii 200 galchuun gurgursiisanii uummata magaalichaa saamaa jiraachuu jiraattonni itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Murni namoota hawaasa keessa jiraatan keessatti ilaalchaa fi naatoo namummaa hin qabne leenjisuun waraanaa fi kaadiree gochuun uummata nagaatti bobbaasuun yakkoota garaagaraa raawwachiisuun beekamu bilisiginnaan golee Oromiyaa cufa keessatti maqaa aangoo siyaasaa da'oo godhachuun garee maafiyaa ijaarrachuun yakkoota seenaa keessatti raawwatamanii hin beekne raawwachuun hammeenyummaa fi shiftummaa daangaa hin qabne raawwachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Sakkaa Coqorsaa keessatti lukkeeleen PP hawaasa saamuu fi dararuu cimsanii itti fufan. Dabalatasaaf Jaalenguu dhugaa. Godina Jimmaa aanaa Sakkaa Coqorsaa ganda Ushaanee Qoocee keessatti caamsaa 18/2026 irraa eegalanii maqaa deeggarsa nyaata milishaa jedhuun nama tokkorraa qarshii 500 hanga 3,000 afaan qawween saamaa jiraachuu jiraattonni ONM dubbisee ifoomsaniiru. Aanichuma ganda Meexxii Faallee jedhamu keessatti caamsaa 20 irraa eegaluun waajjira gandaatti kaabinootaaf nyaataa fi dhugaatii qopheessaa geessaa fi jechuun milishoonni sirnichaa mana jiraattotaa irra deemanii dararaa jiraachuun barameera. Dabalataanis aanicha cufa keessatti maqaa eegumsaa halkanii jedhuun hawaasa roobaa fi qorra keessa bulchanii rakkisaa jiraachuu maddeen itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanaa Boosat keessatti hidhattoonni murna maafiyaa bilisiginnaa bosona madaala uumamaa gugubuun sababichuu argobbaa immoo horii tikfatee bultootaa saamsisan. Gabaasa kanaaf Jaalbooree Addunyaa. Godina Baashaggar aanaa Boosat keessatti hidhattoonni murna maafiyaa bilisiginnaa bosona madaala uumamaa gugubuun horii tikfate bultoota Oromoo ammoo sababichuu argobbaa saamsaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen waa balleessuu malee tolchuun isaanitti hin tollee fi ilaalcha dadhabaa akkasumas tarkaanfataa kan hin taane baatee ofii gataan taruun lammiilee impaayiratti galaana rakkinaatti galchaa jiru walitti qabama maafiyaa kan ta'e bilisiginnaan amala abdii kutattootaa kan ta'e bade balleessuu akka furmaataatti fudhachuun qabeenya uummata Oromoo gubuu akkasumas saamanii alagaas afeeruun saamsuu irratti kan argamanidha. Murni aangoo namtokkeef jecha akeeka badii ilmaan Oromoo irratti bocee oolee bulu kun godina Baashaggar aanaa Boosatti ganda Booriccataa Tulluu Diimtuu daandii Itoo Jabuuti irraa kallattii kaabaan kan argamtuu fi aanaa Fantaalleen kan waldaan geessu bakka addaa Bubbisaa jedhamuun beekamu keessatti hidhattoonni maafiyaa PP mooraa leenjii bilisiginnaa adda addaa kanneen akka Xoollay, Awwaash Bishoollaa, Awwaash Arbaa, Bilaattee Birshalaqoo fi kanneen birooti naamusa dhablummaa PP'n barsiifamaa turan ganda olitti eerame kanatti bobba'uun qabeenya uumamaa bosona Bubbisaa jedhamu caamsaa 21/2026 sa'a 7 irratti ibidda itti shidanii hanga yeroo oduun kun darbaa jirutti gubachaa akka jiru jiraattonni himanii jiru. Bosona murni badi balleessaan PP ibidda itti kaa'uun barbadeessaa jiru kun madaala uumamaa naannoo eeguu qofa osoo hin taane waqtii caamsaa kanatti roobni akka hin jirree fi jiraattonni naannichaa filannoo biraa waan hin qabneef bosona kana qofatti horii bobbaasuun akka dheechisan himuun gubachuu bosonichaatiif eegalee jiruu fi jireenya isaaniif yaaddoo guddaa akka qaban eeranii sababni manca'uu bosonichaas maal akka ta'e gaaffii ONM gaafateef ammoo wabootu keessa jiraatee nu fixa jechuun sodaa qaban irraa ka'e barbadeessuu isaanii keessa beektonni dubbatanii jiru. Oduu biraatiin ammoo ganduma kana bakka addaa Xabboo jedhamutti dheengaddaa gaafa caamsaa 2026 sabni bicuu argobbaa hidhattoota maafiyaa PP'tiin deeggaraman horii tikfate bultoota lama maqaan isaanii aadde Warqituu abbaan manaa kan irraa du'ee fi nama ishee gargaaru kan hin qabne jalaa loon 15 akkasumas obbo Jiloo Dukkuulaa jalaa ammoo loon 2 aanaa Areertii irraa daangaa qaxxaamuruun osoo hidhattoonni murna bilisiginnaa maqaa Oromoon daldalaa ijaan arganii akka nama hin agarreetti beekaa dhiisuun sabni bicuun kun walumaa galatti loon uummata Oromoo 17 tiksee irraa ari'anii afaan qawweetiin saamanii akka deeman jiraattonni dabaluun addeessanii jiru. Murni saba Oromoo gidirsuu mi'eeffate bilisiginnaan irra deddeebiin aanaa Fantaallee fi Boosat keessatti saba bicuu argobbaa tumsanii
hidhachiisuun qabeenyaa fi lubbuu ilmaan Oromoo hedduu galaafachaa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Aanaa Diddaa Ayyaanaatti daldalaan tokko lukkeelee bilisiginnaan hidhaatti darbatame. Kan murtii haqaa dabalata qaba. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa bulchiinsa magaalaa Hangarguuteetti daldalaan tokko badii tokko malee lukkeelee bilisiginnaatiin hidhaatti darbamu jiraattonni ONM fifoomsan. Jaliiwwan murna bilisiginnaa caamsaa 20 bara 2026 daldalaa maqaan isaa Umar Riddoosaa jedhamu mana maatii isaatii ukkaamsuun waajjira poolisii magaalichaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu himaniiru. Daldalaan kun deeggaraa jaarmiyaa siyaasaa tokkollee kan hin taanee fi hojii daldalaa irratti bobba'ee kan jiraatu yoo ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun yakkamee kan hidhaatti darbame ta'uun barameera. Jaliiwwan murna bilisiginnaa guyyaa guyyaatti haanicha keessatti namoota hojii idilee isaanii irratti bobba'an yakka tokko malee adamsanii ukkaamsuun hidhaatti darbachuu bakka buutee dhabamsiisuu haala sookanneessaa ta'een ajjeesuu fi humnaan qabanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun miidhaa ulfaataa qaqqabsiisuu hammeessanii jiru. Lammiileen Giriinlaand waajjira haaraa qonsiilaa Ameerikaatiin alatti mormii dhageessisan. Sabaafan gaarii dabalata qaba. Muusaa hordofee hiriira ba'anii jiru. Bunni kun dhaadannoo fi poosteroota Go Home USA, Make America Go Away fi nuti gurgurtaaf miti hedduun isaanii alaabaa diimaa fi adii Giriinlaand mirmirsaa turan jedha gaazexeessaan AFP magaalaa guddoo biyyattii odola kana keessatti hiriira kana daawwatee ibsee jira. Tiraamp irra deddeebiin Waashingiten sababa yaaddoo nageenya biyyattiin Giriinlaand to'achuu qabdi jechuun falmaa kan turan yoo ta'u, yoon to'anne naannoon of danda'e Deenmaark harka Chaayinaa yookaan Raashiyaa keessatti kufuu akka danda'u himanii jiru. Hiriirtonni kunneen gamoo qonsilaa dugda galagalchanii daqiiqaa 2 callisanii Ameerikaatti mufannaa qaban ibsanii jiru. Bakki haaraan kun giddugala magaalaa guddoo Nuuk keessatti kan argamu yoo ta'u, xiqqoo dura bakka Deenmaarkitti ambaasaaddarri Ameerikaa Keenet Hawaariin argamanitti eebbifamee ture. Biroodkaastiin Giriinlaand KNR akka gabaasetti Hawaariin keessummoota eebba kanarratti argamanitti akka himanitti Tiraamp amma humna Giriinlaand to'achuuf akka hin fayyadamne kan dhorke yoo ta'u, lammiileen Giriinlaand egeree isaanii ofumaan akka murteessan dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Giriinlaand Jeensi Firederik Nielsen eebba kanarratti akka hirmaatan waamicha godhame kuffisanii jiru. Jalqaba torban kana Nielsen ergama addaa Tiraamp Giriinlaandiif kan ta'e Jeef Laandarii waliin mari'ataniiru. Erga muddee keessa mudamanii booda daawwannaa isaanii jalqabaa osoo affeeramiin gara odola kanaatti taasisanii jiru. Laandariin roobii darbe AFP akka himanitti US naannoo kana keessatti argamuu ishee cimsuu akka qabdu himanii jiru. Yeroon US miila ishee Giriinlaand irratti deebiftee kaa'udha jechuun daawwannaa guyyoota 4 taasisan xumuran. Naannolee filannoo mana maree bulchiinsa magaalaa Diree Dhawaa 47 keessaa bilxiginnaan qofaa isaa 32 keessatti dorgomuun filannicha dursee akka injifate beekame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Murni bilisiginnaa filannoo sobaa fi fakkeessaa marsaa 7ffaa guyyoota muraasa booda taasifamuuf deemu naannolee filannoo mana maree bulchiinsa magaalaa Diree Dhawaa 47 keessaa naannolee filannoo 32 keessatti qofaa isaa akka dorgomuu fi filannichas dursee akka injifate karaa boordii filannoo biyyoolessa isaatiin ibseera. Paartileen siyaasaa morkattoota jedhaman baay'inni isaanii 8 ta'an waliin ta'uun naannolee filannoo mana maree bulchiinsa magaalaa Diree Dhawaa 47 qabu keessaa 15 qofa keessatti akka hirmaatanii fi paartileen hirmaatan kunniinis namoota murna bilisiginnaan filatamanii bakka buufaman ta'uun beekameera. Akka naannolee filannoo mana maree bulchiinsa magaalaa Diree Dhawaatti kaadhimamtoonni dorgommii kanaaf dhiyaatan 209 yommuu ta'an, paartilee siyaasaa morkattoota jedhaman 47 qofa yoo dhiyeessan naannoo filannoo tokko dhuunfaan kan dhiyaatee fi kanneen hafan 161 paartii bilisiginnaan akka dhiyaatan boordichi gabaasa baase keessatti ifoomseera. Murni bilisiginnaa filannoo sobaa fi fakkeessaa marsaa 7ffaa taasisuuf deemu kanaan bakkoota hedduutti dursee akka injifatee fi akka guutuu impaayerattiitti immoo namoota muraasa miidhagina paarlaamaa qofaaf paartilee siyaasaa morkattoota jedhaman keessaa akka dhiibbaa uumuu hin dandeenyetti akka seenaniif karoorfamuu miidiyaaleen hedduun gabaasaa turuun ni yaadatama. Aanaa Meettaa keessatti hawaasa nagaadhaatti guuruun cimee itti fufe. Jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Murni dantaa dhuunfaa isaaniif jecha hawaasa nagaa iraarsuu hojii idilee isaanii taasifatanii socho'aa jiran ergamtoonni bilisiginnaa godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa Araddaa Ifa Biiftuu Ganda Abdii keessatti hawaasa nagaa irratti reebicha hidhaa fi dararaa adda addaa raawwachaa jiraachuu maddeen Araddichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru.
Haaluma kanaan gaafa caamsaa 17/2026 lukkeeleen bilxiginnaa jiraataa gandichaa tokko nama maqaan isaa Kadir Abdii Usmaan jedhamu sababa loojistikii waraana bilisummaa Oromooti jedhutti maxxansuun badii tokko malee erga qabaniidhaniin booda reebicha humnaa olii irratti raawwatanii miidhaa ulfaataa irraan ga'aa turuun odeessi gamasii har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabanii addeessa. Namni kun reebicha irratti raawwatameen miidhaa qaama ulfaataan irra ga'uun hanga yoonaatti yaala fayyaan argatiin jiraachuu fi fayyummaan isaa haala akkaan yaaddessaa irra jiraachuu kan himan maddeen mana yaalaatti akka isa geessaniifis wayita inni gaafatu ammoo hinumaayyuu kan duraa caalaatti irra deebi'anii hangannoof wallaalutti uleedhaan reebaa turus Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa odeeffateera. Kana malee saanicha keessatti saamichi maqaa garaa garaatiin hawaasa harka qalleeyyii irratti gara jabeeyyii ergamtoota bilxiginnaatiin irra deddeebiin gaggeeffamaa jiru hawaasicha boqonnaa dhorkee jiraachuu kan himan maddeen. Sababa kanaanis jiraattonni naannichaa hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii bakkeewwan birootti baqachuun lubbuu isaanii oolfachaa jiraachuu sifoomsaniiru. Impaayera gama maraan kufaatii hamaarra jirtu deebisanii utubuuf uummata nagaa iraarsuu akka furmaataatti kan ilaalan murni maafiyaa PP saamichaan ajjeechaa hidhaa fi dararaa garaa garaa maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiran irratti raawwatan ammeessanii jiraachuun kan beekamudha. Aanaalee lixa Wallaggaa hedduu keessatti uummanni maqaa kaardii filannoo dhiistanii karaa deemtu jedhuun sodaachisaa fi hidhaan loltoota faashistii bilxiginnaan irratti raawwachaa jiraachuu eeran. Jaalol Gufaa Diinaa waan qindeeffate qaba. Filannoo dirqiif qophaa'aa akka jiran kan himan jiraattonni godina lixa Wallaggaa aanaalee akka mana Sibuu, Qilxuu Kaarraa, Lataa Sibuu, Najjoo, Baabboo Gambeel, Jaarsoo, Qondaalaa fi Beegii sochii taasifnu kam keessatti loltootaa fi kaadiroota murna bilchiginnaan sodaachisni hammaataan isaan irra ga'aa jiraachuu dubbataniiru. Akka jiraataan bulchiinsa magaalaa Mandii rakkoo nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka eeramu hin feesine tokko har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ibsetti bakkeewwan hojii idilee keenya geejjiba konkolaataa yeroo fayyadamnu manneen irra deemuu fi bakka mana nyaata akkasumas bashannanaa maratti caasaaleen faashistiin bilchiginnaa gaaffii kaardii filannoo fudhatteettaa jedhuun nu gidirsuu yoo harkaa dhabnes nu hidhu yoo qabaanne ammoo akka badhaadhina filannuuf nu doorsisuu dabalatee guyyoomsaa nurraan ga'aa jiru jechuun miirri sodaa guddaan isaanitti dhaga'amaa jiraachuu ifoomsaniiru. Kana malees jiraataan aanaa Qilxuu Kaarraa yaada biraanuuf qoode tokko akka jedhutti tibbana bifa addaan sochiin loltootaa fi kaadiroota bilchiginnaa magaalaa keessatti jabaachuun yaaddoo jabaan uummata irra jiraachuu kan himu. Namoonni baadiyyaa irraa gara bulchiinsa magaalaa seenan ukkaanfamuun hidhamu. Sochii geejjiba baajaajis gara gandoota baadiyyaa akka hin deemne ugguramu. Yoo deeman akka ajjeefamanis doorsisnee fi akeekkachiisni ulfaataan irra jiraachuus itti dabaluun addeesseera. Dabalataanis aanota biroo keessatti ammoo dirqiin qabanii leenjitti erguu fi guyyoota gabaa saamichi haalaan hammaataan maqaa qorannoo adda addaan jiraattota irratti raawwachaa akka jirus dabaluun ibsaniiru. Miseensonni loltoota faashistii bilxiginnaa 2 qawwee fi hidhannoo guutuun aanaa horroo irraa bahuun waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Jaalbooree Addunyaa dabalata qaba. Leenjii loltummaa fudhatanii sabarra dhalatan irratti dararaa akka raawwataniif dirqiin murna faashistii PP'n qabamanii loltuu sirna balfamaa bilchiginnaa ta'uun tajaajilaa akka turan miseensonni waraanaa hangosa maqaa farra riphee lolaan of waaman 2 guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 22/2026 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo irraa meeshaalee isaanii qabatanii bahuun abdii fi gaachana sabal'aa waraana bilisummaa Oromoo bira nagaan gahuu hooggansi WBO bakkichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Tonni faashistii bilchiginnaa duraanii kan yeroo ammaa WBO bira jiran qawwee AK miidhachaatu 2 gumbiijaa rasaasa 170 fi hidhannoo mudhii qabatanii nagaan kan dhufan hoggaa ta'u kunuunsaa fi simannaa OANs gama waraana bilisummaa Oromoon isaaniif taasifamuu dubbatu. Kana malees mooraa waraanaa isaanii keessaa guyyuu loltoonni badaa jiraachuu kan himan loltoonni kunneen abdii kutannaa fi yaaddoon guddaan isaan irra jiraachuu dubbachuun bakka sochoonu baratti gammachuu osoo hin qabaatin akka horiitti dirqiin nu oofuun irbaata rasaasaa nu gochuu maatiirraa dhalanne irratti karajabummaa akka raawwannuuf ajaja gogaa nutti kennuu fi naatoo ilma namaaf akka hin qabaanneef jal'ina guutanii bobbaasu jechuun haala keessa turanis har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Dabaa fi cubbuu kanaan dura raawwachaa turreef sabni bal'aan Oromoo dhiifama akka nuuf godhu gaafanna akka jedhan loltoonni PP duraanii kunneen guyyaa waraanummaatti dirqiin gallee kaasnee eeyyakkii murna gabroonfataa bilchiginnaan raawwatamu dhukkubbii sammuu ulfaataa nutti ta'ee jira. Nuun alattis loltoonni hunduu lubbuu isaaniif jecha mooraa sana keessa jiru malee fedhii kan hin qabneedha ka jedhan akka waliigalaatti haalli sarbama mirga namoomaa akka raawwannuuf nutti kennamu daran hadhaawwaadhas jechuun dabaluun dubbatu.
Xumura irratti loltoonni akka keenya dirqiinistee fedhiin ala mooraa biltsiginnaa osoo hin beekin seentan taateewwan seenaa keessan balleessan guyyuu raawwachuuf dirqamamtan gochaan meenyummaan guutame raawwattaniif gaaffii samuuf deebii dhabuu irra yeroon akka keenya osoo isinitti hin barfatin meeshaa keessan qabadhaati baattoo gabroonfataa ta'uu dhiisuun wabii sabaa kan ta'e waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa biyya keenyas waliin harka diinaa jalaa bilisaa aabaasnu jechuun dhaammatanii jiru. Ministeeronni Noordii fi Baaltik himannaa naannoo qilleensaa Raashiyaa fi Beelaaruus kuffisan jaaliyyaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Ministeeronni dhimma alaa Noordii fi Baaltik ibsa waloo jimaata kaleessaa kennaniin duula odeeffannoo sobaa ifa ta'e Raashiyaa fi himannaa sobaa kan Beelaaruus deeggartee sarbama naannoo Noordii fi Baaltik ilaalchisee jedhan cimsanii kuffisuu isaanii dubbataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Raashiyaa kibxata darbe akka jedhanitti Mooskoo fi Yuukireen diroonii waraanaa Laatiiviyaa fi biyyoota Baaltik biroo irraa furguggisuuf karoorfachuu ishee odeeffannoo qabaachuu ishee ibsuun miseensummaan neetoo biyyoota sana haaloo ba'uu irraa akka hin eegne akeekkachiisaniiru. Ibsa ministeerri haajaa alaa Istooniyaa maxxanseen ministeeronni haajaa alaa Noordii fi Baaltik doorsisa Raashiyaan Laatiiviyaa fi biyyoota naannichaa biroo irratti humna akka fayyadamtu ibsite cimsinee balaaleffannaa jedhan. Raashiyaan xiyyeeffannoo waraana seeraan alaa ishee irraa maqsuu fi michoota neetoo sodaachisuuf yaalaa jirti. Kun hin hojjetu. Atattamaan xumuramuu qabaa jedha ibsichi jechuun Rooyitersii gabaaseera.